انتنين كابوكا مكاور موتين متي أما لا تريدت ها تريدتين إسلا كام مكاور مومتي وهم عن مقام ملي لك بقى دائما دينا يقعد إيه أكمل الكريم مكاهن دائما دي رومو مكاغاري سيتي هي ناتاتي كرو وان قد بر مال قدشو كبريان رومو دا بينتي رومو دافمو وانا تبر بادي مال جد مال نهيمي إيه درا درسو سوا بلت وصون دبلي درا عنو ها دقيني دقيني نجي جروكا مال جد درا سبب نمي دقي جرانتي فكاتا جر دقي سنيمي دائما دي رومو بقى ناتاتي انتا تبنا ها ما جيمو ايه سيمو جيم نينتندو وسيولي انت بدوني ani simoye wani san aka bitu sigolu barbadi tibar لكن مو إنسان ما دو شو قلتي أورمو عاديس دائما دي أورمو جدي نوامي منصورنا نجدين كربود ها دائما دي oromo إيه بطل بس نوامي كربود كان أبجدني يوم فترة كابو إتو ما جيمين تبادني يو سيفان إرجانات تمت إيه يوم بلت سيو دي تمام faya finit براتي فايا فين تاني ها إنيو faya finit بيتو ديزاينر منصور ni beeyta malee isin bar akka uffata nama jechuun ijoollee oromoo keessa akka namoota diizaayina godhu keessa tokkoffarra jirteer faayinitti indaalan beeytu دائما دي أورمو دي كان ديزاينن قوني إنيو دايما بيجو دري indaalan beeytu ara mansuure hin be akamitti ماشي يرقوني itti maal jala barreessaa فينت إنيو ده فينت مالت okay uffata maskiin irra hedduu beeksistuuf إنيو ده مسكيني mansuur maal jechuu barbaadeeti أوه مسكي مانجيمو eegaa إيه مسكي مانجي نمبيكا مسكي مانجي نمبيكا مكانان mansuure eessa jirtan akka qabdaami garuu okay garuu feenatiin hin beekon maal jechuu uffata isii bar diizaayinii siif gootee uffattee jirtan natti fakkaata adimoo si komaandoon naa hojjette na yeroo hunda okay okay fatinaaf giiftii kennaa jirti wajjoo nagaa dhaabatu koo Normally yaai nanko se maaki kiya faya fenet baay'ee intala beekamtuudha diizaayinii guddaa hojjetti dhugaa sa'uuf jennaan anaaf takkaa hojjettee hin beektu anaaf immoo hin hojjenne jedhee hin beeku jechuu hin danda'u yeroo guddaa koonsartii guddaa hojjaa ispeeshaalii wayin oromoo gaafa jiraatu iddoo hundatti uffanni ishee hin jira. eegaa saniif ittiin jee barra beekamaadha Just qoosaadhumaaf hin jedhu ergitu uffata. maayima Galchi nama galchi. Gaaffiin qabaaf Mansuuriif namni jedhu jira galchi. okay
namni gaaffii qabdan kottaa seenaa. Digdii abbaa jiru beektanii? Namni gaaffii qabdammee. Nama intala magalti kana beektanii? Baatee jirti nagarreen akkam. Intala gootaati bari warra abbaa jifaara. Digitti kottu gali. Kottu gali. Assalamu alaikum Mansoure. Waalaikum salaam abdi fayyuma. Nagaa jirtu Jumaa Mubaarak. Ani waan ol seeneef sima dubbisuu fi si argu kootti baay'een gammadee. Galatoomi mootii koo. Jiraadhu jechuu barbaadeeti. Thank you abdi kiyyaa foolon si godha kunoo. Jabaadhu nu jiraadhu. Sillachuu nu jiraadhaa nu barbaachistanii namoonni akka keessanii. Immoo yoo waliigaltan waa baay'ee hojjechuu dandeessanii isin namoonni beekamtii qabdan kun Oromoon rakkina hedduu qabaa, rakkataa hedduu qabaa. Kanaaf wal taatanii immoo yoo irratti hojjettan foloora guddaa kana qabattanii rakkina Oromoon qabullee ama duratti waa'ee artistii takkaa haasaa turte makiin isa kanallee walman faana taanee akka gargaarru asumaan dhaamachuu barbaada. Atillee foloora qabdaa gaafa san yoo maakiin haala mijeessaa jirti achirratti dhuftee akka qooda fudhattee artistii sana gargaarru. Artistii guddoodha, qaama miidhamtuudha, ijoollee qabdi, reefu irraa haasaa turanii. Kanaaf waan san irratti illee walumaan hojjenna. Nus waan dandeenyu gargaarraa. Aadis ammoo gargaarsi akkuma jirutti ta'e akka gargaartuun beekaa. Garuu ammoo namni baay'een si jala dhufa waan ta'eef gaafa san osoo irratti hirmaattee gargaarree bakka tokkoon waan tokko irraa cabsine. Maaliif mana kiraa keessa jirti, ijoollee qabdi, waa baay'eetu si barbaachisa jechuu barbaade. Akkasumas immoo yeroo tokko yeroo marallee yoo si mijatu dhabe yeroo tokko rakkataa Oromoo hedduutu jira. Foloora guddaa qabda. Namoota akka maakii kana faana taatanii uummata keenya osoo gargaartanii keessattuu warri biyya alaa kun maakiin naa baaste. Maqaa kana cimsii qabadhu. Daayimendii saba tokko jedhamtee waamamuun tikeeyyuu waan salphaadha. Doomiiniin godhadha amma. Weebsaayitiin ittiin hojjechiisa. Doomiin godhe akka namni biraan furandeef. Sirriitti qabadhu maqaa kanaa. Maqaa kana ammatu hin taane maqaa kana hojiidhaan mul'isu yaali. Sirri. So I think Oromoon waan baay'ee barbaada. Isin eeggata. Oromoon rakkina qaba. Nama isaaf dhaabatu barbaada. Daayimendii saba biraa siin hin jenne amma isheen daayimendii Oromoo siin jette itti yaadaan ture beektaa? So Ni balaadha. Yaaddee haasofti barri. Amma kun ikkoo waan guddaadha barri. Daayimendii Itoophiyaallee hin jenne. Saba miti kun waan baay'ee guddaadha. Saba guddaa akkasii daayimendii akkasii jedhamtee waamamuun kee kennaa rabbiin si kenne isa guddaa jechuudha akka kootti akkan yaadutti jechuudha. So saba hin jinne saba guddaa saba Afrikaa irratti iddoo guddaa qabutu daayimendii isaa jedhamtee waamamte. So maqaa kana sirriitti baadhuuti irratti hojjedha. Niikneemiin godhadha dhugaa. Second name godhadha. Kaampaanii mana haaraa banadhullee maqaa kanaan hin banaa yoo mootummaan heeyyame dhaabbata tokko Oromoo wayii maqaa waan akkana gaafettu accepting godhanu garuu yoo accept godhaniif kaampaaniin ittiin banadha. Maqaa guddaa maqaa gaarii. Darbee maayikiin kunis musliimaa atis musliimaa. Maayikiinis nama beekamtuudha atis nama beekamaadha. Wal biraa bareeddu. Sirrii mattillee wal baraa. Maaki amman suurin jedhamaa daayimendii Oromooti. Fayyaa keeti. Akkam nagaa. akka haaraatti wal baraa jirtammoo Wal baraa jiru. Isheenii Oromooti isheen maati daayimendii Oromooti. Wal biraa bareeddu maqaan keessanillee wal biraa bareedaa isin. waan inni ergaan inni barfate ifa jaraaf gale na fakkaatee ati galatoomi. So irratti hojjedhaa saba keessaniif dhaabadhaa.
jechuudha amma yeroo inni maqaa baasaa jedhu sanaan yaadan ture eenyu garuu ati diyaamandii itti fiddu hiika guddaa qaba baay'ee walumaa galatti Mansuuree hedduu si jaalanna si kabanya namni baay'een si beeka garuu mootuu kan nuti yaadnu guyyaa gaa'ila Mansuurii jedhamee guyyaa cidha Mansuurii jedhamee guyyaa Oromiyaa